Nagaan Waaqayyo Abbaa kan ilma isaa kan hafuura qulqulluu isiniif haa ta'u obboloota koo jaallatamoo hunduma keessan nagaan gaafadhaa Waaqayyo gooftaan machaa isin eebbisuu lafa jirtanitti eegumsi Waaqa isinii baay'ate ennaan iddoo kanaaf yeroo kana geessanittu kanaaf maqaan isaa ulfaatu hunduma dura baga ayyaana masqalaa yookaan ayyaana fannoo isa jedhamuun isiniin jedha baga geessan isiniin jechuun barbaada guyyaa irraa kana sagantaa addaa sagantaa waaqeffannaa guddaa tu jira. Waaqayyo ulfinni guddaan haa ta'u kanaaf sagantaa keessan irratti argamtanii namoonni nu tajaajilaa jirtan hundumti keessan Waaqayyo guddaa isinaa kabaju ulfaadhaa Waaqayyo isinaa eebbisu sagantaa bahee yeroo isaanii irratti argamanii tajaajilaa turan hunduma isaanii nan eebbisa isaan eebbisu Waaqayyo koreewwan keenya hunduma dabalatee jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqayyo keessaa iddoo tokko dubbisitan Waaqayyoon kadhannaa ilaa akka kana Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 24 akka kana ergasii Yesuus bartoota isaatiin namni tokko illee ana duukaa bu'u yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isa anaaf jedhee baatu of irra kaa'ate ana duukaas haa bu'u. Namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade jireenyi isaa isa duraa hin fudhatama. Namni anaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo isa hin argata. Namni biyya lafaa guutummaatti yoo buufate lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aan isaa maalire yookiis namni gatii lubbuu isaa maal kennuu danda'aree? Ilmi namaa ulfina abbaa isaatiin ergamoota isaa wajjin dhufuuf jira. Yemmus adduma addaan akka hojii isaatitti gatii isaa hin kennaaf. Dhugumaan isiniin jedha namoota as dhaabbatanii jiran keessaa kaan utuu hin du'in ilmi namaa mootummaa isaatiin dhufuu isaa arguuf jiru jedhee ameen. Dhabee sagalee Waaqayyoo keessaa Maarqos boqonnaa 15 lakkoofsa 21 nan dubbisaa akka kana. Namni biyya Qareenaa tokko maqaan isaa Simi'oon kan jedhamu abbaa Iskindiriyoos fi Ruufoos lafa qotiisaa isaatii utuu galuu isaanitti dhufe. Isaan immoo fannoo Yesuus akka baatuuf isa hin giddisiisan. Yesuusinis gara iddoo Golgootaa jedhamutti geessan. Golgootaa jechuun iddoo lafee mataa jechuudha. Isaan yemmus daadhii wayinii qumbiidhaan makame Yesuusiif kennan. Inni fudhachuu dide. Yemmus jarri isa in fannisan. Uffata isaa immoo hiranii eenyu isaa kam akka fudhatu baruudhaaf muka itti buufatanii. Ameen. Sagalee Waaqayyoo kun kutaana nama dubbise kuni ergaa guddaa kan of keessaa qabu ta'uu isaa allaalleetu sabooda Waaqayyo gooftaan machaa waan nutti dubbachuu barbaada. Afurri isaa akka nutti dubbatuuf Waaqayyoon kadhan. Hallelujah. Ati Waaqayyoodha. Ati qulqulluudha. Ati bara baraan jiraatta. Waaqayyo isa Elshaadaay jedhamtee beekamtudha. Waaqayyo isa Alfaa Omeegaa jedhamtee beektudha. Gooftaa bantii Waaqaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfinnii fi galanni oqubaan bara baraan Waaqarratti lafarratti siif haa ta'u. Situ nu gargaareef gargaaramne. Situ nu jiraachiseef jiraanne. Situ humna nuu kenneef humna arganne. Yaa Waaqayyo Abbaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni fi ulfinni guutuun bara baraan siif haa ta'u. Humna kee isa guddaadhaan waan nu heddeef gargaarsa kee isa guddaadhaan waan nu gargaarteef maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulfinnii fi galanni guutuun siif haa ta'u. Amma utuun si galateeffadhuun si kadhadhaa sagalee keessa jiraataa akka nu ibsitu akkasumas humna sagalee kana keessa jiruutiin wanti jireenya keenya bara baay'ee xaxe sammuu keenya kan hidhe jireenya keenya kan hidhe sagantaa guyyaa har'aa kanaan yeroo kana jalqabee sagantaa faarfannaa keessaa sagantaa lallaba keessaa sagantaa humna kadhannaa keessaatiin hafuurri kee qulqulluun sammuu namaa qalbii namaa akka bilisa baasu maqaa Yesuus Kiristoosiin tan si kadhadha. Humni hamaan lafa kanarraa rukutama. Humni hamaan qilleensicharraa rukutama. Humni hamaan sammuu namaarraa rukutama. Kaaleetti kan gale, garaachatti kan gale, sammuutti kan gale, duddatti miillatti kan gale, ilkaanitti kan gale, toonsilii fakkaatee jireenya obboloota kootii kana qoraa kan jiru. Baay'een isaanii qorumsa keessa kan jiran. Waameera maqaan kun maqaa fayyinaati. Maqaa Yesuusiin fayyinaa ta'u. Maqaa Yesuusiin fayyinaa ta'u. Maqaa Yesuusiin fayyinni haa ta'u. Ameen. Sagalee Waaqayyoo kana kan ilaallu guyyaa har'aa kana fannoo waan jedhu walii wajjin ilaalla. Fannoo waan jedhu walii wajjin ilaalla. Maalinni fannoon akka ayyaana waggaa biyya keenya Itoophiyaatti waa'ee ayyaana fannooti guyyaa har'aa kana kan kabajamu. Haa ta'u malee maalinni iciitiin fannoo fannoon kun maalinni waa'een fannoo jedhamu kun fannoo maaliif jedhame waan jedhu guutummaatitti macaafni qulqulluun ayyaanni masqalaa ayyaana fannooti jedhee macaafni qulqulluun waan kaa'u hin jiru. Haa ta'u malee akkuma beekamu hawaasa yookaan biyya keenya keessatti ayyaana masqala jechuun masqaliidhuma jechuu sanadha ayyaana fannoo kan jedhamuun bakka bu'a jechuudha.
waa'ee fannoo kanan dubbachuu barbaade. Waa'ee fannoo kanan dubbachuu barbaade. Namoonni baay'een fannootu arra argameedha. Seenaa tokko tokkotu akkas jedhaedha. Fannoon Yesuus Kiristoos itti fannifamee dhokatee ture akkas akkasitti argamee ibiddi qabateetu achiin argamee aarri tokko dhaqeetu bakka fannoon itti awwaalame sana argamee waan jedhu ibsu. Macaafni qulqulluun waa'ee kana waan haasa'u tokkoyyuu hin qabu. Macaafni qulqulluun waa'ee fannoo Yesuus Kiristoos muka akkasiirraa muramee dhokatee mul'atee boolla keessaa ol ba'ee achii boolla keessaa ba'ee Yesuus immoo dhaqee fuudhee itti awwaalamee biyya akkasiitii dhufee muka akkasiitii waan jedhu macaafni qulqulluun hin kaa'u jechuudha. Kanaaf iyyuu garuu maalinni fannoon waa'ee fannootu ilaalla. Dhaloonni kun fannoo akkamitti fudhata yookaan fannoo akkamitti fudhatanii itti fayyadamu. Barsiisa gabaabaa dheeraa bifa gabaabaa ta'een inti isaa yookaan toora isaa duwwaa isinitti ibsuun barbaada. Fannoon karaa lama ilaallama. Fannoon karaa lama ilaallama. Tokko fannoon karaa lama ilaallama. Tokkoffaa fannoodhuma Yesuus Kiristoos irratti fannamedha. Fannoo Yesuus Kiristoos irratti fannifame kan nu ilaalu. Fannoo Yesuus Kiristoos irratti fannifame. Fannoon Yesuus Kiristoos irratti fannifame kun fannoo muka guddaati. Caafanni qulqullaan mukichi muka guddaa akka ta'e, gindillaa jiidhaa gindillaa baay'ee ulfaataa akka ta'e, namni tokko danda'ee ol fuudhee baachuudhaaf humna kan nama gaafatu, enerjii guddaa kan nama gaafatu, baay'ee gaafa baatan luusii kan nama godhu, humna guddaa kan nama keessaa fuudhuudha, kan nama dafqisiisuudha. Dafqa guddaa kan itti cobsedha Yesuus Kiristoos. Waa'ee fannoo sana gaafa dubbadhu fannichi muka guddaadha. Fannichi muka walirra qaxxaamursamee muka jabaa ulfaataa gindillaa ulfaataadha. Fannoon kuni isa kanadha. Arraa Yesuus Kiristoos fannoo baattu inni jedhu kun maal jechuudha? Maal jechuudha? Fannoo kan baannani isa jedhu fannoo baatamuun fannoo mul'ataa isa Yesuus Kiristoos itti fannifame. Gaafa dubbadhu fannoon Yesuus Kiristoos itti fannifame fannoo mukti isaa guddaa muka ulfaataa gaara Golgootaa baachisanii kan baasan Yesuus Kiristoos baatee ittiin kufeera. Yesuus Kiristoos ilaalaa hubadhaa nama guddaadha. Nama foonii nama cimaadhaas hafuurattis humna waaqummaas keessa jira. Yesuus Kiristoos 100% waaqayyoo 100% immoo nama akka ta'e namummaadhaas nama guutuu ta'e dadhabbina biraan qabu garuu muka sanaan arganee dafqee ittiin kufee irratti reebamee itti dadhabeera. Gaafa laallu mukichi guddaa ta'uu isaati argina. Mukichi guddaa ta'uu isaa jabaa ta'uu isaati argina. Haa ta'u malee gaafa kutaa kana ilaallu namoota fannoo baanna fannoo Yesuus Kiristoos nu fannifame baanna namoota jedhan ani maalan jedhaan yoo ittan tokko fannoo Yesuus Kiristoos itti fannifame san otoo jira ta'e isa baanne ani Yesuus Kiristoos irratti dhiig kan Yesuus Kiristoos irratti garafame san wayya fannoo baanna taanan akkasitti baachuutu nurra jira kan jedhuun baadha. Waa'ee fannoo Yesuus irratti fannifame baanna. Qirixannee morma jalatti baanna tuntan Yesuus morma jalatti baate miti. Yesuus gateetti irratti baate muka guddaa akkas taanaan fannoo Yesuus Kiristoos baanna jennaan akka Yesuus Kiristoositti muka guddaa walirra qaxxaamursine gindillaa jiidhaa jigdee walitti hiinee baachaa oollee baachaa buluutu nurra jira. Inni nuuf lakkaa'amu yoo baanne jechuukooti. Yesuusiif jennee baanne taanaan nu lakkaa'amuu danda'a. Kanaan ala fannoo baachuun muka amma qubaa geessu walirra qaxxaamursanii mormatti hidhachuun fannoo baachuu hin jedhamu jechuudha. Namicha dhaqee kanan dubbise kutaan nama dubbise bakka lamaan dubbise kutaan tokko Maarqos boqonnaa 15 lakkoofsa 21 dhaqee kanan dubbise namicha Simiyoon jedhamu tokkodha. Namichi Simiyoon jedhamu kuni abbaa Iskindiriyoos ofiin Rufus lafa qotiisaa isaati galaa otoo jiru warri Yesuus hin fannoo baachisan qonnaa isaatii gala namichi kun ilaala hojii mataa isaatti hojjetatee gala ilaala namicha kana kutaa isaa dhaqaa dubbisa nama bakka hojii isaati bakka maasii isaati baay'ee dadhabee baay'ee humna fixee baay'ee dadhabee galaa jiru tokkotu otoo galaa jiru dhaqanii reebanii asdhaanii achidhaanii kotturraa fuudhii baaddoodhanii Yesuus irraa dhaqee fuudhee muka fannoo guddaa gintillaa guddaa sana fuudhee dhaqeetu baate Yesuus Kiristoos hin gargaaree gaara sana baase. Muka fannoo baachuu jechuun exactly akka namicha Simiyoon kana baachuudha malee namni fannoo baate namicha kanadha. Baay'ee carroome namichi kun. Waaqayyo lafa inni jirutti isaa eebbisu bakka inni jiru illee hin beeku. Namni fannoo baate namicha kanadha.
Fannoon baatameera namicha karatu fannoo Yesuus baata. Without namoonni kanaan ala fannoo baanne namoonni jedhan namoota sobanidha. Fannoo kan baate namicha Simiyoon kana booko Yesuus irraa fuudhee gindillaa guddaa gangalchee gaara baase ulee wajjin alangaan tumama. Kuni fannoo Yesuus baate seenan amma irraatti nama fannoo Yesuus baate kana hin caqasa caafanni qulqullaan keenya. Kanaan ala fannoo baanna warra jedhanii morma jalatti amma waan uubaa hidhatan isaan kun fannoo baachuu isaanii macaafni qulqulluun fannoo baatu hin jedhu jechuudha. Isa kanaafi haa ta'u malee caafanni qulqullaa'u waa'ee fannoo waan tokko jedhe nu jedha Phaawulos isa fannifame Kiristoos hin lallabna malee fannicha mitedha. Isa irratti fannifametu nu fayyise malee fannoon nu fayyise hin taane utuu hin taane isa fannicha irratti fannifame Yesuustu nu fayyise. Haleluuyaa! Fannoon nama fayyisu utuma ta'eeyyuu fannoon nama fayyisu isa fannifametu nu fayyise. Nu isa fannifame lallabna isa fannifametu nu fayyise isa fannifametu fannifamu nu oolche. Haleluuyaa! Yesus Kristos ጌታ ነው. Isa kanaaf waa'ee fannoo mul'ataan muka guddaa Yesuus baatedha. Namni muka guddaa Yesuus Kristos baate sun immoo Simiyoon jedhama. Inni fannoo baate yoo jennee rakkina hin qabu. Kanaan ala fannoo baanna namoonni jedhan masqaliidhaan namoonni jedhan irraa fannoon arrabaachuun nama si fayyisu simmiidhus si fayyadus baachuun kee jechuudha morma jalatti. Namooti tokko gara waldaa kiristaanaa dhufanii gaafa amanan humnaan qabee irraan kutu innati baattu kun si simmiidhu si fayyadu. Kanaaf faayidaan ala jechuudha. Waan simmiine waan si fayyadnis baachuun homaa intinaan qabu jechuudha. Kanaaf kanadha fannoo lammaffaan maaliin inni Yesuus Kiristoos fannoo koo baadha fannoo inni jedhanii Maarqos boqonnaa 16:24 irraa. Namni tokko ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofiisaa dhiisee fannoo isaa anaaf jedhee baatudha. Fannoon inni namni nuyi Yesuus Kiristoosiif jennee baannu maalinni? Fannoon nuyi Yesuus Kiristoosiif jennee baannu maalinni? Fannoo lammaffaan dubbachaa jira laala. Fannoo lammaffaan dubbachaa jira. Fannoo lammaffaanii fannoon kun baay'ee ulfaataadha. Fannoon kun baay'ee cimaadha. Fannoo isaa namni muka xixiqqee xixinneessee karaa irratti ba'ee baatee hidhatee ittiin ka'ee ittiin rafu miti inni kun. Inni kun aarsaa guddaa nama gaafata. Inni kun baay'ee ulfaataadha. Yesuus Kiristoos fannoo ishii nuyi morma jalatti hidhannee deemnu kana naa baattan jedhe utuu hin taane isa nuyi geexidhaaf baannuudhaan inni Yesuus Kiristoos anaaf jedhee namni fannoo ofii isaatii baatee ana duukaa bu'u inni jedhu isa nama dubbachuuf jedhu fannoo lammaffaadha. Fannoo lammaffaan kun maaliin? Anaaf jedhee baatu qoodduu keessa dhaqaa dubbisaa fannoo isaa hidheetu isa anaaf jedhee baatu hidheetu itti cufa deebise qoodduu keessatti jechuudha dhaqaa caafata qulqullaa dubbisaa. Inni nu wantu nu Yesuus Kiristoosiif jennee baannu maaltu jiraarra? Fannoo lammaffaan isa kanadha. Kanatti Yesuus Kiristoosiif jettee maal qabda kan ittiin of jaajju nagaggaarii. Farfannaa Eliyaas bantii tokko namoonni beektan. Maal labdee wanta barbaachiisa wangeelaaf jettee. Yesuusiif jettee maaltu sirra ga'e? Wanti Yesuus Kiristoosiif jettee sirra ga'e jira? Inni fannoodha. Inni jibbamte? Inni fannoodha. Yesuusiif jettee faayidaa keef jettee miti. Kana akkasumatti fudhadhe. Yesuusiif jetteetiif. Yesuus Kiristoositti amanuuf jettee namoonni ilma namaatiif jedhanii yeroo sin jibban yeroo sin ari'atan yeroo sin jibban yeroo sin reeban yeroo sin ajjeesan yeroo haleluuyaa Yesuusiif jettee ani Yesuusitti amanuu irraa kan ka'e miidhama kanan narra ga'e jettee wanta ati baattu hundinuu inni kunoo fannoodha. Fannoon ati baattuu isadha. Rakkin dhiphina boo'ichi qorumsi ammaarraa sababii Yesuus Kiristoositti amanuu keetiif sirra ga'e tokko jedhii lakkaadha. Gatiin kee guddaadha. Inni fannooti Yesuus Kiristoosiif jettee baachaa jirtudha. Providivaan salara Jaakoobaana shinda jira Yesuus. Maaltu sirra ga'e sababii Yesuus? Sababii Yesuusitti amanteef jibbamte inni fannoodha. Sababii Yesuus Kiristoositti amanteef maatiin keessi jibbanii, haati abbaasi jibbanii, obboloonni keessi jibbanii waan baay'ee dhiifteetta Yesuusiif jettee waan baay'ee dhabdee Yesuusiif jettee fannoodha inni.
Himmiidhamte Yesuusiif jettee fannoo ati Yesuusiif jettee baattu isa. Na duukaa buukan barbaadudha Yesuus. Fannoo kana baatee na duukaa bu'e. Kana baattaa jechuudha Yesuusiif jettee. Kana baattaa jechuudha. Jibbamuu baattaa jechuudha. Rakkachuu baattaa jechuudha. Sababii Yesuusiif waan sirra ga'uu hundinuu fannoo ati Yesuus duukaa baattee adeemtudha. Gaafni sirraa bu'u gaafa Yesuus Kiristoos gara ofiisaatti si fudhatu duwwaadha. Yesuus biyya lafaa kanarratti Waaqayyo abbaatti nu araarsuudhaaf jedhee fannoo baate nu immoo arra Yesuus Kiristoosiif jiraachuuf jenneetu gidiraaf rakkina muddama biyya lafaa kana baanne mootummaa Waaqayyo keessa darban. Hojii ergamootaa boqonnaan 16 akkas jedha. Gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan mootummaa Waaqayyootti galuun nuuf ta'a keessa dabarra baannee keessa dabarra rakkina biyya lafaa boo'icha ishii gadda ishii hunduma isaa baannee keessa dabarra. Kottaa sababii Yesuusiif kanatti baattu maaltu jira? Maal dhabde sababii Yesuus Kiristoositti amanteef miidhamni sirra ga'ee jira gammadi akkas taanaan gammadi gammachuu guddaa tokko akka argatu sitti haleluuyaa baay'ee gammachuu sitti dhagahamuu qaba namoonni sababii Yesuusiif miidhama keessa jirtan sababii Yesuusitti amanteef namoonni jibbamte fira gidduutti haa ta'u bakka jirtutti haa ta'u sababii Yesuusitti amanteef immoo waan barbaachisaa kan dhabde hundumti keessa misraachoo guddaa sinitti hima sini fannoo baatee Yesuus duukaa kan bu'e gammachuun keessan guddaadha. Hallelujah. Namni tokko ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofiisaa dhiisee jechuudha. Ofiisaa dhiisee fannoo baatanii Yesuus duukaa bu'uun of dhiisuu gaafata. Ilaala jireenyi fannoo jalaa baay'ee ulfaata. Fannoon inni lammaffaan inni dubbadhu kun fannoo ulfaataadha. Jireenya naannoo fannoo. Yeroo tokko barsiisa guddaa kanarratti barsiiseera. Mazuree kanaan ala jechuudha. Fannoo tuqee jechuudha. Jireenyi naannoo fannoo baay'ee ulfaataadha. Jireenya naannoo fannoo isinitti immoo jireenyi naannoo fannoo jireenyi fannoo jalatti kan inni madaalamu. Jireenyi fannoo jalatti kan inni kiiloon kiristaanummaa kee kiiloon jaalalaati Waaqayyoof qabdu fannoo jalatti kan inni madaalamu. Fannoo jalatti dhaatii qaba. Fannoo jalatti madaala kiristaanummaa keetu barama. Fannoo jalatti. Hallelujah. Fannoo dhuma Yesuus Kiristoos gaafa baatu ko bartoonni gaafa inni fannoo baatee arganaa gara ol ba'u ko hunduma biraa baqate. Phexrosin baqate. Namichi tokko immoo gaafa laaltan utuu inni fannoo baatee deemu Yesuus Kiristoos itti naanna'ee qabuuf gaafa jedhan qullaa isaa marxifatee baqate qullaa badeedha marxoon irraa bu'ee utuu fiigu marxoo jechuun isa sharraxatan jechuudha. Namoonni baay'een qullaayyuu Yesuus Kiristoos biraa baqatanii badaniiru gaafa Yesuus fannoo baatu. Kottaa fannoon baqatin Yesuus Kiristoosiif jedhee waan sirra ga'u hundinuu siif ulfina guddaadha. Kanaaf fannoon nu ibaannu rakkinaaf dhiphina qorumsa sababii Yesuus Kiristoosiif nurra ga'uudha jechuudha. Imbaannaa kana nuyi. Imbaannaa kana. Fannoo baachuun hundumaa dhiisaniiti. Fannoo baachuun jibba dhiisaniiti. Fannoo baachuun alalummaa cubbuu xuraa'ummaa hundumaa dhiisaniiti. Waa meeqa borichaa fannoo baachuun hin danda'amu. Ba'aan namni anaaf jedhee baatu hin ulfaatu Yesuus Kiristoos. Ani ba'aan isinirraa buusa kan dadhabdan dhamaatanii kan dadhabne hundi keessan gara koo kotta jedhu. Hallelujah. Itti dhamaatanii kan dadhabne hundi keessan maal godha gara koo kotta. Boqonnaa Maatiyos 11:28 gara koo kotta ba'aa isinitti ulfaatu hundumaa gara koo fidee ani boqonnaa isiniifan kenneen waan joo koo fudhadhaatii baadhaa ana irraas bara ani garraamina kanan gad of deebisee fedhe boqonnaa lubbuu keessaniif nan kenna. Ilaa ba'aa finneet Yesuus irratti buufannu. Ba'aa nuyi buufannu ba'aa cubbuu ba'aa dadhabbii ba'aa seerri nutti fe'e hundumaa karaa Yesuus Kiristoos araara isaatiin ofirraa buufnu. Kakuu moofaa keessatti seerri ba'aa nu baachisa. Seerri du'a nutti farada. Seerri waan baay'ee nutti farada. Gara Yesuus gaafa dhufnu garuu kakuu aaraan seera araaraati. Fuula Waaqayyoo gaafa dhufnu fannoo jala gaafa dhufnu araara arganna. Kanaaf araara Yesuus Kiristoosiin fayyinni guutuun jira jechuudha. Waanjoon nu baannu immoo waanjoon nu baannu ba'aan namni anaaf jedhee baatu ulfaatudha. Kana jechuun maal jechuudha? Namaaf jedhee ba'aan Yesuus baate ulfaataadha. Nuyi garuu ba'aan nuyi Yesuusiif jennee baannu baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaaf fannoon isa kanadha. Waa'ee fannoo mata duree guddaa bal'aa lallabamee hin dhumnedha. Nuyi Kiristoosiin fayyine. Isa nuuf fannifame Yesuusiif fayyine. Hallelujah. Fannoon hin fayyisu, fannoon hin ajjeesus. Fannoon Yesuus Kiristoos irratti fannifame. Isa fannifame Yesuusidha fayyisaan. Hallelujah.
Yesuus Kiristoos hunduma keessan eebbisu. Nagaan hunduma keessaniif haa ta'u. Kabajamoof jaallatamoo obboloota koo guddaa kanan isin jaalladhu isin kabaju eebbifamaa isiniin jechuu barbaada. Asumaan namoonni hundinuu haadha abbaa obboloota keessan biyya jiranitti nagaa baga geessan jedhaanii Waaqayyo gooftaan machaa isin eebbisu ulfaadhaa eebbifamaa jechuudha. Kalaandariin akka waldaa keenyatti cufaadha. Kanaaf waaqeffannaan hin jira jechuudha waldaa kiristaanaa ishee lafarratti iyyuu. Arrii ayyaana guddaa Waaqayyo gooftaan machaa nu gargaaredha. Nus waaqeffannaa hin waaqeffannaarraa eebbifamaa Waaqayyo isin eebbisu kabajamaa eebbifamaa ayyaanni isiniif abaayatu. Egaa biyya keessatti guyyaarraa kana tokko ayyaanni guddaan guyyaa kanadha. Caafanni qulqullaa'aa waa'ee masqala kanaa yoo ta'e jechuudha. Hin qalamaa iddoo gara biraatti immoo nu biraa ammoo maatiin koo biyyaa bilbilanii caccabsaa yookaan laantee ta'an tokko tarii beektu ta'een beeku. Isatu nyaatama jechuudha. Kusaayina hammamee mana keessa ililliin birraa daraaraan kun naamin haallo. Innaa waan akkasii yaadattaa isa bar tokko jette naan jedhanii bara ijoollummaa koo waan jedhe faanatti kaasanii na kofalchiisaa turanii biyyaa jechuudha maatiin. Eebbifama baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja obboloota koo kabajamaa fa'a.